Kanaaf miidiyaan hawaasaa miidiyaan keessaafuu miidiyaan waan gartee laaftuu ilaalanii miti. Xiyyeeffannoon gamanaan qabnu aadaa fi aartiidhaan eenyummaa keenya mul'isuudhaan tiyaatiraan hogbarruudhaan waan bootitti hafne kana hunda mul'ifannee iddoo tarkaanfachuun dirqama keenya jechuudha. Miidiyaaleen Habashaa hedduun fiilimaan waan adda addaatiin sagantaa adda addaatiin aadaa isaanii nurra fe'anii aadaan teenya aadaa isaaniitti akka taateetti fudhatamaa jira jechuudha. Nuti aadaan teenya isaanii kabajamtoota daawwattoota keenya. Miidiyaan kun eega jalqabameen gammaatti sagantaa garaagaraa akka dandeessaatti akka beekumsa keenyaatti guyyaa guyyaatti gaafa dandeenyes isinii dhiyeessaa as geenye jira. As ga'uu keessaniif sabiskiraayibara 1000 akka argannee toora 6 fi wayii ta'a. Jecha geenye ga'uu malla. Miidiyaan kun miidiyaa guddaadha. Karoora isaa kan eegalle toora waggaa 5 duraati. Yeroo dheertuudhaas wixinee isaa barreeffannee lafa kaa'annee qindeeffannee yeroo adda addaatti wixinee sana hojii irra oolchuudhaaf shaakala godhaa yeroo adda addaatti namoota hedduu wajjin mari'achaa haala mijeessuudhaaf tattaaffii hedduu goone wanni tokko jalqabamnaan ammoo galma ga'uun hin hafu. Karaan ni dheerata malee galma ga'uun hin hafu. Yeroo dheertuudhaaf sochii eega godhaa turree booda wal eeguun waan silaa hojjetan san nama hanqifti. Wal eeguun dhiifnee waan dandeenyuun xiqqoo dandeenyuun takka jennee haa eegallu. Takka bu'ee galte takkumaa fi takkaan lama ta'a. 2 fi 2 4 ta'a akkasitti deemti. Jennee itti seennee eega rabbiitii gargaarsa keessaniin alhamdulillahi rabbiin fayyaa nutti tahee gartee haala hundi nu mijeessee as ga'uudhaa fi isinis ammoo uummanni keenya waan gartee nuti dhiyeessinu kana waliif qooduudhaan sheer gootanii sabskiraayib gootanii ilaaluudhaan yaada nu kennuudhaan jabaadhaa akkanatti bakka ga'anii akkanumatti waa hundaa'uu irra aananii muuxannoo dhawaatan argatanii osuma akkanaati fuuldura tarkaanfatan jettanii nu maddii dhaabbattanii nu jajjabeessanii asiin nu ga'uudhaaf hundi keessanuu hedduu galatooma. Namoonni deeggarsa karaa adda addaatiin yaadaan, qabeenyaan, beekumsaan, dandeettiin, qaamaan waa hundaan nu maddii dhaabbattan hundi keessanuu hedduu galatooma. Miidiyaan kun wanni isin irraa barbaadu deeggarsa barnoota beekumsaa, hamilee, dandeettii, meeshaalee waan qabdan hundaan deeggarsa keessan barbaada. Miidiyaan kun sagalee teessanii sagaleen teessantu yoo gartee ol fuudhamtee dhagahamte sagalee teessanii wanti addunyaa irratti namni ammaan tana haqa isaa ittiin barbaadachuu jiru, haqa isaa ittiin falmachuu jiru, daldala isaa ittiin guddifachuu jiru, seenaa isaa, aadaa isaa, afaan isaa, eenyummaa isaa, amantii isaa guddifachuu jiruun miidiyaadha. Miidiyaa keessan kun aadaa teenya kana uummata keenya kana afaan isaatii fi eenyummaa isaa uummanni kun jiruuf jireenya isaa akkan waan jiru addunyaa barsiisa. Addunyaa dhiyeessee addunyaatti barsiisa. Ammaaf ka'umsaaf afaan Oromoo qofaan haa eegallu malee miidiyaa keenya kana gama afaan Ingiliffaatiinis afaan ollaa keenya biyyoota Afrikaa hedduu keessatti Suwaahiliin dubbatama. Baranuma Suwaahiliin biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dubbatamu bira kutee biyyi Somaaliyaan tan duraan gartee Suwaahiliidhaan ta'in afaan hojiisii afaan Suwaahilii akka baratu sirna barnootaa keessa galchitee afaan Suwaahilii akka baratan gootee jirti. Biyyoota Tanzaaniyaa, Ugaandaa, Keeniyaa biyyoota hedduu afaan Suwaahilii waan dubbatan jechuudha. Ollaan kun hundinuu afaan Amaaraatiinis daballee afaan biyya keenyatti namoota hedduudhaan dubbatamu. Afaan Arabaatis daballee afaan biyyoota hedduun Itoophiyaadhaan marsanii jiran, ollaa keenyaan marsanii jiran addunyaa irratti illee afaan lammaffaadha. Namoonni hedduun dhaga'u. Afaanota adda addaa itti daballee afaan biyya teenya keessaa afaan Somaalii, afaan sabaa biraa, afaan Adaree, afaan Sidaamaa, afaan Walaayitaa kanneenis dhawaatan waan irra hojiidhaan afaan Tigree, afaan hundinuu dhawaatan waan irra
afaanotiin immoo hanga fuulduraa kan isin jedhu kun waan humna jabeeffannee humna namaatii fi dandeettii meeshaaleetii fi waa hundaa'uu guuttannee yeroo gabaabduutti itti seennu. Kanaaf waan kun waan hin hafne deeggarsi namaa hafuus deeggarsi rabbiin hafin malee wanni kun waan galma ga'u waan hafuu miti. Galma ga'umsaa waan hafuu miti. Namumaatu keessaa hafa malee namuma waan kana ammaan tana tuffatee hafeetu keessaa hafa malee galma ga'umsaan haftu. Tana ifaa ifatti isin hima jechuudha. Kanaaf waan si malee bakka ga'u takka ifii teetii keessaan hafin. Namuu dandeettii qabdaniin hirmaannaa godhaadha. Dandeettii ogummaa namoonni qabdan dandeettii ogummaa ediitingii kaameeraa suur-sagalee waraabuudhaa, ediitingiidhaa, iskiriptii barreessuudhaa, dandeettii gaazexeessummaa oduu dubbisuudhaa, odeeffannoo garaagaraa walitti guuruudhaa, qindeessuudhaa, gulaaluudhaa, dandeettii adda addaa teeknishaanummaa warri qabdan. Dandeettii adda addaa warri qabdan hundinuu gama miidiyaa kanaa dhuftanii miidiyaa kana hojjechuu dandeessan. Miidiyaan kun miidiyaa keessani. Namoonni yeroo ammaan tana bakka adda addaa jiraachuun akka miidiyaa kana wajjin hojjennee nama gootu. Bakka feetan teessanii qindoomnee akkaataa silaa barbaachisutti oduuf odeeffannoo walii qoonnee miidiyaa kanaan dorgomaa ta'uu qabna. Miidiyaan Oromoo hedduun yeroo hedduu ilaaltan miidiyaalee biyya teenyaa fakkeenyaaf miidiyaa afaan Amaaraatii wajjin yoo wal bira qabdanii ilaaltan wantoota wal fakkaatu afaan Amaaraatiin qabiyyeessaa dhiyeessitee afaan Oromootiin yoo dhiyeessite kan afaan Amaaraa dachaa afaan Oromoo meeqaan ta'u ilaalama. Kun maaliif ta'e? Qulqullinaa fi dandeettii qofa osoo hin ta'in hubannoon miidiyaadhaaf uummanni qabuu fi akkaataan itti miidiyaaleen san dhiyeessan adda adda ta'uu mala jechuudha. Kun hundaa'uu rakkoon maalirraa akka taate ogeessa miidiyaa finnee gamanatti as finnee muuxannoo adda addaa irraa fudhachaa miidiyaa kana guddisuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa hayyoon inni qabatee lafaa ka'ee miidiyaa akka biyya teenyaatti miidiyaa adda duree ta'ee akka Afrikaatti miidiyaa dorgomaa ta'ee akka addunyaatti miidiyaa beekamaa akka ta'u. Miidiyaa akkasii qabannee as baane. Hayyoon tun yoo akkam turtees galma ga'umsii ifa. Galanni yeroo sooshaal miidiyaatiif haa ga'u yeroo sooshaal miidiyaa kanatti akka durii miti. Dur meeshaaleen hedduu si barbaachisaa. Ogummaan namaa hedduu si barbaachisaa. Ammaan tana dilasii miti. Miidiyaa moobaayila kee qofaan bilbila harkaa qofaan waraabdee ediit gootee waan adda addaa dabaltee miidiyaa kana jijjiirtee dalaguu dandeessa. Namoota xiqqishoo ogummaa qaban harkaannaan waan hin beekne immoo Google gootee itti barbaaddee namoota adda addaa irraa muuxannoo fudhattee dalaguu dandeessa. Kanaaf miidiyaa kana galmaan ga'uudhaaf deeggarsi addatti barbaachisu kan yaadaa fi hamileeti. Yoo miidiyaa kana laayik goote, miidiyaa kana sabiskiraayib goote, sheer goote maaltu sirraa irrata? Miidiyaan kun ilaalcha siyaasaa adda addaa haa dhiyeessu. Miidiyaan kanummaa fedheewu ilaalcha siyaasaa irraa bilisa. Yaadni asirra dhiyaatu yaada miidiyaa kana bakka bu'u ta'eeti miti. Namuma yaada kana dubbatu bakka bu'a malee. Waan ana asirraa haasa'u ana bakka bu'a malee miidiyaa kanaa miti. Yoo itti gaafatamummaa qabaate itti gaafatama. Miidiyaan akka miidiyaatti itti gaafatama. Adda adda jechuudha. Kanaaf yaada kiyya qofa osoo hin ta'in yaada nama biraallee yaada warra gartee yaada anaan faallaa qabu yaada siyaasaa adda addaa namoota qabu hunda keessummeessuudhaaf qophiidha. Kun deeggaraadhaa, kun mormaadhaa, kun akkana waliin jenna kun jiru. Miidiyaan kun bilisa ta'ee miidiyuma biyya teenya keessatti fakkeenya ta'uu qaba jechuudha. Miidiyaa baalaansii godhee oduuf odeeffannoo waan uummatni keenya barbaadu kan dhiyeessu jechuudha. Waan koflaa fi taphaa qofa osoo hin ta'in koflaa fi tapha dhiyeessee akkamitti uummanni koflaa tapha sanarraa akka baratan kan dhiyeessu. Fakkeenyaaf gama daa'immanii fi dargaggootaatti yoo ilaaltan daa'immanii fi dargaggoota uummanni biraa miidiyaa kophatti ha daa'immanii kopha qaba. Kaartoon ijoolleen taphattuun kopha qaba afaan Amaaraatiin afaan adda addaatiin. Teenyoo afaan Oromootiin ni qabdi ijoolleen. Kun nama eegsisu qaba. Afaan Oromootiin jiraachuu qofa osoo hin ta'in ijoolleen teenya akka uummata amantii Islaamaa tokkotti akka musliima nama amantii Islaamaa hordofuutti ijoolleen musliimaa
miidiyaan isin ilaaltu miidiyaa kami? Kaartoonaa fi miidiyaan adda addaa sheekos oduu duris taatee hibboos taatee tapha adda addaa ijoollee teenya barsiisu akkamitti ijoollee keessatti gama amantiitiin ilaalcha bareedaa jaalala amantii isaanii waan amantii isaanii keessatti hayyamamuu fi hin hayyamamne eenyummaa uummata musliimaa amantii islaamaa maal akka taate akka agarsiisutti miidiyaa dhiyeessuu ni qabna. Dargaggoonni keenya hoo miidiyaan isaan hordofuuf jiran bashannanaaf miidiyaa akkamii? Miidiyaan isaan hordofan miidiyaa akkam hordofuuf jiran? Miidiyaa isaan barsiisu miidiyaa eenyummaa isaanii uffatee jiru, miidiyaa aadaa fi safuu isaanii eeggatee jiru, miidiyaa gama rabbii isaan dhiyeessu, miidiyaa abdii eegalee akka isaan ta'an isaan godhu, miidiyaa qaalii haadha abbaa akka godhan, biyya akka guddisan, jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffatan, rabbii hojii akka baran godhu jenneef gaafachuun barbaachisaa jechuudha. Gama lachuutiinuu miidiyaan dargaggoota bira kuttee ga'eessonni hoo fakkeenyaaf dhimma siyaasaa irratti miidiyaan Oromoo habilisa tahee Oromoo walitti fidee yaada wal mormaa kana wal mormisiisee yaadni kun kana jedhanii wal dura qabatanii wal falmisiisanii yaada irraa wayyaa uummanni keessaa laallatu ni jira. Kun kan mootummaa deeggaroo taate ilaalcha deeggarsaa qofa. Kun kan mormii taate ilaalcha mormii qofa dhiyeessa. Kun arraba qofa dhiyeessa gamaa dhiyeessa jechuudha. Miidiyaan baalaansii kaayee gidduutti walitti fidee madaalaan iddoo fidu ni jira akka Oromootti. Miidiyaan akkasii waan hin jirreef miidiyaa akkasii qabaachuudha kaayyoon ta'e. Shamarran keenya dubartoonni keenya gaheen dubartootaa uummata keenya keessatti akkam turte seenaa uummata keenyaa keessatti ammoo isarra jirti fuuldura akkam ta'uu qabdi maaltu barbaachisa waan hunda dhiyeessinaa jechuudha. Waa'ee gama hooggansaatiin wal qabate uummanni keenya wal dhabee wal nyaachuu wal xiqqeessuu wal tuffachuu xiqqaan guddaa kabajuu dhabee guddaan xiqqaa guddisuu dhabee beekaan akka wallaalaan laalamee wallaalaan kabajamee wallaalaan beekaa tuffatee gamaa gamana fiiguun tun hubannoo fi gartee dogongoroota miidiyaan hawaasaa uumeen waan kana kan sirreessinu gamamiin miidiyaan hawaasaa sagaleen isaa dheertuu bakka adda dhaga'ama nuti yoo miidiyaa akkasii kan isaan caalu sagalee isaan caaltu hin qabaanne waan sun hundi dhiyeeffachuu dandeenyu jechuudha gabatti. Eenyummaa teenya aadaa teenyaa fi akkaataa seenaa teenyaatis yoo gabaarratti ati dhiyeeffanne yoo atiif hin beeksifne namni si beeksisu hin jiru. Fakkeenyaaf Google yoo fudhattan wantoonni adda addaatu miidiyaa hawaasaa irratti gartee namuu waan isaati baafata. Uummanni faranjii uummanni warra itaatis waan aadaa fi safuu isaanii seera isaanii waan isaaniiti baafatanii sirna barnoota hunda keessa galchanii miidiyaa keessa galchanii waan hunda madaalli isaanii aadaa fi safuu isaanii sani. Nuti yoo aadaa safuu teenya fidanne namni dhagahu hin jiru jechuudha. Kanaaf aadaa fi safuu teenyas beeksifannee miidiyaalee hawaasaatii fi intarneetaa waan jiru hunda fayyadamnee eenyummaa keenya addunyatti beeksisuu qabna jechuudha. Kabiraa daldala miidiyaaleen Oromoo hedduun gama daldalaatiin xiyyeeffannoon guddaan hin kennamu. Piroomoshiniin wanni amma miidiyaaleen adda addaa kan fayyadaman kun namaa kafalu kun beeksisa irraa beeksisa dhaabbileen gurguddaan adda addaa godhan irraa beeksisni kun sekonditti maayikiroo sekonditti daqiiqatti kafaltii guddaa namaa kafalan. Waan kana miidiyaa qabaannee yoo waliif beeksisa oomishaalee keenya beeksifanne galiis argachuu dandeenya, beekamtis argachuu dandeenya, dandeettii walittis baasuu dandeenya jechuudha. Namoota jajjabaa hooggansa nu hoogganuu danda'an hooggansa nuu ta'an baafnee mul'isuudhaafis miidiyaatti haajamna jechuudha. Hojjechuu qofa osoo hin ta'in waan hojjennee mul'isuu danda'uunis dirqama jechuudha. Uummanni keenya yeroo dheeratuudhaaf hojjechuu qofa ture. Hojjechuu qoftiin gahaa miti yeroo ammaatti. Waan hojjettes mul'isuudha jechuudha. Kanaaf miidiyaan hawaasaa miidiyaan keessaafuu miidiyaan waan gartee laaftuu ilaalanii miti. Xiyyeeffannoon gama hin qabnu aadaa fi aartiidhaan eenyummaa teenya mul'isuudhaan tiyaatiraan hogbarruudhaan waan bootatti hafne kana hunda mul'ifannee iddoo tarkaanfachuun dirqama keenya jechuudha. Miidiyaaleen Habashaa hedduun fiilimaan waan adda addaatiin sagantaa adda addaatiin aadaa isaanii nurra fe'anii aadaan teenya aadaa isaanii akka taateetti fudhatamaa jira jechuudha. Nuti aadaan teenya isaanii miti aadaa biraa qabna waan jiru ol baasuu dirqama qabna jechuudha. Eenyummaa teenya mul'isuu dirqama qabna jechuudha. Gumaacha biyya tana keessatti abbootiin teenya nuti buufne mul'isuu qabna jechuudha. Qabsoon akkam akka godhamte seenessa dhugaatiin ol baasuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf gaheen miidiyaan qabu akkaan guddaadha. Marka miidiyaan gahee miidiyaa san hunda eeggatee naamusa miidiyaa eeggatee bifa gartee loogii hin qabneen bifa
dandeettii fi naamusa ogummaa gaazexeessummaa yookaan immoo miidiyaa guuttateen hojjetee kaayyoo tana galmaan ni ga'a jennee amanna. Egaa rabbiitiin kaayyoo tana isin wajjin jiraannaan galmaan keenya ammatti akkuma isiniin jedhe gumaacha isin uumuu dandeessan waan biraa namoonni dandeettii qabdan dandeettii isin nu gargaartanii maallaqa amta isin gaafan. Maallaqa miidiyaan kun ifi argamsiisuu danda'u qaba. Kanaaf gama dandeessan hundaanuu nu wajjin socho'aadha. Miidiyaa kana laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Daawwachuu hin dagatinaa. Sagantaa teenya takka takka daawwadhaadhaa. Yaadara kannadhaadhaa. Waliin akkasii guddanna. Gama hundaanuu wajjin jiraanna. Hanga ammaa maatii baarkoo miidiyaa warri hin ta'in warri sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaadhaa. Warri sabskiraayib gootan ammoo waayillan keessan saayibban keessan maatii keessaniif sheer godhaadhaa. Sabskiraayib akka godhan nu godhaa. Laayikis godhaa. Koomentii nu kennaa. Fuuldura sagantaa adda addaatiin gama adda addaatiin wantoota barbaachisan hundaa walitti deebina. Har'aaf galatoomaa isiniin jaa hedduu galatooma.